daawwattoota keenya akkam jirtu bakka jirtan maraatti nageenyi keenya isin haa ga'u kun qophii malkaa aartiiti. Qophiin malkaa aartii jalqabee jira. Torban dabre dagaagina afaan Oromoo keessattuu immoo qabee walalootaa irratti yookiin immoo dubbii qolaa irratti mari'achuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaasaa qabannee dhiyaannee jirra. Hamma dhuma sagantaa keenyatti akka nu faana turtan isin affeeree jira. Keessummaan keenya torban dabree barsiisaa Silashii Asaffaatii muuxannoowwan gaggaarii ogummaa barsiisummaa fi walaloo irratti qabu, afaan Oromoo irratti qabu nu qooduudhaaf ammas istuudiyoo keenyatti kan argamee jiru. Hamma dhuma sagantaa keenyatti nu faana akka turtan affeerraa keenya. Yeroo gaarii. Gaaf kolfee taphadhe ajabiyaa oduusaa yoon callisee deeme boone akka jaldeessaa yoon ol jedhee deeme eessa ga'uuf kaata yoon gadi jedhe immoo dubbii garaatti nyaata fedhii namaa guutuuf maal ta'u kaalaata saruma san ta'ee eegee koo firfirsuu bakka nyaadhee dutee bakka argee ciisuu awaaldii goo ta'ee halkan bahee boolloo dagna laqotu tabba gubbaa bahee lakkinatti haafu duubni isaa hamaadha yoon irratti jige awwaala naaf ta'a. Leencuma san ta'ee hirree koo gabbisu lakki kophaan ta'a hundumtuu na dheessu. Hantuuta ta'ee taa'uu boolloo keessa waan hunda madeessaa kan jiru balleessaa yoo hin jirre nyaadhee yoo dhufan nan eessaa. Moo gaararroo ta'ee bifa koo jijjiiru kan arge fakkaachuuf arraba koo qaruu kan dhufe eebbisee kan deeme abaaru maarree maalaa ta'u saree diidaa ta'u yoo hin jirre hiixachaa yoo dhufan gad jedhu isinumti natti maamee kam naaf iltani. Kana jedhaa malee maaliif calliftan ta'uu wayyaa laata sinbira qilee keessaa kan darbe dagadhee kan dhaga'een akkeessaa yoo na dhaggeeffatta siniifa weellisa moo harreessan ta'ee na waqaranii waan barbaadan maraan irratti hafe'anii nakki harree ta'uu manna hunda ta'uu manna kanniisa ta'uu wayya halkan subii ka'ee addunyaa naanna'ee hunda waliin ga'ee aan hojiin jaaladha misooma finkaadha nageenyan faarfadha. Kam ta'u kaa jechuun maaliif rakkadha isa damma caale maalan dhandhamadha kam ta'u kaa jechuun maaliif rakkadha isa damma caale maalan dhandhamadha jedha. Iddasaa kan jedhu amma iddasaa ta'uu isaa kan agarsiisu maaliin walaloodhaan akkasitti bakka bu'eera. Akkasitti bakka bu'e garuu iddasaa ta'uun as keessatti maaltu agarsiisa jalqabuma gaaf kolfee taphadhe ajabiyaa oduusaa yoon callisee deeme boone inni jaldeessa bakka jaldeessaa na buusan saruma san ta'uu leencuma san ta'uu of buusuu jechuudha. Egaa malleen dubbii kuni malleen dubbii ta'anii haala nama hawwatuun haala sammuu namaa qabu bifa kanaan dhiyaachuun isaa waan jaalatamudha waan ogummaa gaarii jaalatamuu qabuusi. Egaa kitaabni kun immoo bifa kanaatiin ogummaa akkasiitiin qophaa'ee egaa abbootiin qabeenyatis qaamni mootummaa dhimmichi ilaallatusi si deeggaranii hawaasa keenya keessattuu barattoota keenya bara yeroo dhiyootti akka ga'u abdiin qaba. Sadaffaatti ceena mitiire sadaffaan immoo nameessa. Nameessaan lubbu qabeeyyii yookaan lubbu dhabeeyyii naannoo keenya jiraniif amala yookaan dandeettii ilma namaa gonfachiisuun malleen dubbii uumamu. Amala yookaan dandeettii ilma namaa amalli namaa maalinni dubbachuun amala namaati nyaachuun rafuun yaaduun kun amala namaa beelladoota biroo irraa adda isa baasu yookaan lubbu qabeeyyii biroo lubbu dhabeeyyii irraa adda isa baasu hin jiru. Isa kan qaama biraatiif kan kennitu yoo ta'e malleen dubbii kun nameessuu jedhama. Amma fakkeenyaaf biiroon aadaa fi turizimii baruma kana afoolaloo guure keessaa manni citaa kun natti misaa mana qorqorroon seenee biliqqisaa jette beelli bara sabaatti jedhama. Beelli hin dubbattu miti amala namaa kennameef beelaf kenname beektaa raafuunis akkana jettee turte. Warri mana citaa fuulleetti na nyaata warri qorqorroodhaa gwaadatti naan kaata warra qorqorroodhaa kana maalan godhe laata jette beelli bara raafuun bara sabaa komii raafuti komii raafuti komuun raafuun hin dubbattu amala namaa kennameef jechuudha. Ani immoo walalootti ol guddisu
imaluu isaan argee. Har'a ribaa ka'ee foddaan of daawwachaa imaluu isaan argee yeroon ariifachaa. Dabbasaan koo nuugin adii shaashii ta'e ilkaan koo diimatee iji koo boora'e. Gogaan fuula kootis suntuuree dacha'e osoo fiigeen quufiin yoomuu dukkanaa'ee bifti koo ganamaa anaan gargar ba'e. Gulufeeroon sun farda isaa yaabbatee akka buqqaatota waraana baqatee kan isa waliin kaatu bobaatti hammatee kan akka koolaa fi karaarratti gatee balali'e kunoo laboophaasaa farsaa kaan bara ceesisee kaan karaatti harcaasaa hojjetanii argachuun qabeenya horachuun bultii ijaarrachuun dhalanii dhungachuun eessa turtee dhuftee barfatte naan jechaa hunduu yeroo waliin kunoo darban kaachaa yoon isaan ari'u martuu na baqatu tasuma mil'atee tokkoon nan daawwatu qeerroof qarree waliin kokkolfaa taphatu hunduu yeroo waliin ta'uu isaa dagadhee osoon ciisee muguu kunoo of dagadhee akka hurrii bubbeen afraasaa haxa'ee waan qabuuf carraaqu marti bittinnaa'ee hawwiin koo ganamaa hunduu abjuu ta'e waan qabuuf carraaqu marti bittinnaa'ee hawwiin koo ganamaa martuu abjuu ta'e galatu. Atis baay'ee galatoomii walaloo baay'ee bareedaa qalbii namaa qabu daawwattoota keenya dhiyeessaa jirta. Daawwattoonni keenyas akka walaloon kun isaanitti tole. Walaloo qofa oduu hin taane kuni walaloo nama barsiisudha. Kanaafuu afaan keenya guddummaa saba keenyaa fi afaan Oromoo sadarkaa kamirra gahee akka jirullee walaloo kana keessatti kan qabatamaadhaan mul'achaa jirudha. Wanti nama dinqisiisu immoo waraqaan hin jiru, kitaabni hin jiru, akkasumatti sammuu keessaa rooba. Muuxannoo akkamiiti muuxannoon kun hime? Muuxannoon kun yeroon baay'ee shaakalaan dhufa. Shaakalaan uumamaan dhufa. walaloo koo anoo fi koo waan barreessuuf irra deddeebi'ee jecha tokko sirreessu maaloon jedhu si'a lama si'a sadii oon dubbise nan qabadha. Kiyya jechuudha. Kan namaa qabu na rakkisa malee. Kan ofii keetti rakkoo qabu. Kan duraan kan namoota hedduu nan qaba duraan barataa ta'ee walaloota namoota hedduu qomaan nan dubbisa ture. Kanaaf amma qomaan dubbisuudhaaf amma kennaaf dandeettii addaa walaloo qomaan dubbisuudha. Dargaggoonni keenya yeroo ammaa bakka adda addaa jiraatanii televezyiinii OBN'tiin malkaa aartii daawwachaa jiran achumaan immoo dhaamsa dabarsiif. Egaa bara kana keessa barattoonni hedduu yeroo isaanii kan balleessan feesbuukii fi tiktook ilaaluudhaan yeroo tokko kitaaba dubbisuun miidiyaa global miidiyaa irraa waan beekumsa hedduu akka argannu nan beeka. Faayidaas qaba miidhaas qaba yeroo qabnu dachirratti dabarsuun immoo sirrii miti. Warri barsiisota yookaan hayyoonni barnoota saayinsii taatan immoo saayinsii goggogaa qofa qabu miti. Wanti afaanis wal cinaa afaan biraatti bashannanaa kitaabota asoosamaa kitaaba walaloo dubbisanii dubbisuu sammuu isaanii bohaarsuun baay'ee barbaachisaadha yaada jedhu. Miidiyaa hawaasaa waan bu'aa qabeessa ta'eef itti fayyadamuu dandeenya. Miidiyaa hawaasaa immoo waan miidhaa qabuuf itti fayyadamuu jirra. Saayinsii fi teekinooloojiin guddachaa jira waan ta'eef egaa dhaloota ammaa kun egereefillee biyya kana bakka bu'eetoo kan geggeessu kan biyya kana kan guddisu isa waan ta'eef akka isaanii ta'utti itti fayyadamuu akka qabanidha. Dhaamsi barsiisaa Silashii Asfaatirraa isin bira gahaa jiru. Egaa malleen dubbii gosoota adda addaa jiranii laallee jirra haga amma. Ammas nu hafaa amma immoo abaloorra geenye jirra. Abaloon maal inni mee? Abaloo jaalee hoosiin jedhama akka tokkotti Amaariffaan Antoonii Zeebee jedhama. Antoonii Zeebee jedhama. Malli dubbii kun waan sibira hin jirre tokko waan nama hin taane waan lubbu qabeeyyii yookaan lubbu dhabeeyyii naannoo kee jiru tokko akka waan si dhaga'u akka waan deebii si kennutti lakkaa'uudhaan gaafii gaafachuudhaan komachuudhaan kokkofalchiisuudhaan taphachiisuudhaan malleen dubbii bifa akkanaatiin uumamu Antoonii jedhama. Nameessurraa kan adda isa baasu as keessatti gaafii gaafachuu jira komachuu jira qeequu jira. Malee nameessudha ennumtu. Nameessuudhaan walii wajjin wal fakkaatu garuu adda addummaan isaanii isa kana fakkeenyaaf tulluu kuni maaf dhaabbatee na laala waan jedhe abaloo ta'a.
tulluun dhaabbatee na laala waan jedhe nameessudha. Waaqni fuula natti guure waan jedhe nameessudha. Waaqni na maaliif fuula natti guurta waan jedhe garuu abalootti jijjiirame gaafii gaafachaa tan jira jechuudha. Baay'ee walitti dhiyaatu. Baay'ee bareeda. Abaloo jalatti immoo barwaala kan jedhu. Barwaala. Barwaalatti dabarra. Barwaala hoo jennu garuu maal jechuudha? Mee dhumarratti dubbanna. Akkasuma yookaan dhaggeeffattoonni keenya nu deebisuu danda'an. Barwaala. Bakka sobni cubbuu mana Rabbii dhaabbattee kan dhufuuf kan deemuun barwaala maal jettee? Har'a guyyaa dhumaa yoo harka kennatu saanduqaan baatanii hoggaa salaammatu kan akka isaan jiru kan Rabbiin jaalatu. Du'at moo'ee malee goota jagna ture yoo jettee faarsitu dhaadannoos agarre dirree kamitti duulee diina kamiin lolee sila mana keessatti leenca ajjeesee ture yoo jettus dhageenye abbaa hiyyeessa ture eenyuuf bishaan qicee eenyuuf daabboo hiree arranni kutate addunyaa tuffate maatii isaa dagate waaqayyoo filate kan jechaa waatu maal ture yoo jinsaa inni umrii isaa guutu fiigichoo isaa fixee kan jechaa qoostumoo yoom jalqabeet immoo hundaan gaarii jechaa hundaaf gaarii laachaa sobaan ragaa baata barwaal gaabbii galtee yoom dhugaa dubbatta barwaal gaabbii galtee yoom dhugaa dubbatta. Kun barwaalan gaafachaa jira. Amma deebi'ee jira. Amma haalaan deebi'ee jira. Barwaalan si deebi'ee. Anaafis deebi'ee daawwattoota keenyaafis deebi'ee jira. Barreeffama iddoo awwaalaati. Barwaala jechuun barreeffama iddoo awwaalaa yoo argitee jiraatte. Walaloodhaanis kan barraa'u jira yookiin ammoo fakkiiwwan adda addaallee kaa'anii nama sana goota yoo ta'e. Yookiin ammoo haadha loonis yoo ta'e loonillee siidaa sanarra kaa'anii haalli isaan itti ibsan jira. Kan asirraa barwaalarra jiru garuu walaloo bakka awwaalcha sanaa haala jiruuf jireenya sanaa kan ittiin ibsanidha. Baay'ee gaariidha. Barwaala irratti barreeffamu hedduun isaa eenyummaa namicha saniin ibsu. Akka malee ol kaasanii waan namtichi hin hojjenne. Maaliidhaaf ol kaasan? Kaaniin goota jedhanii kan halkan adurree eessuun goota jedhanii barreessanii kan guyyaa tokko mana baheen duulleen goota jedhanii kaan immoo nama gaarii ture abbaa hiyyeessa ture jedhu garuu. Qeerransa odoo ajjeesin immoo qeerransi suuraan isaa jira. Kanaaf barwaala gaabbii galtuu qaba gaabbii galuu qabda jedhee. Barwaala awwaala kan jedhu sanarra. Barwaala jecha kana garuu kan biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa jecha wal taasisuu irratti jechoota isaaniitu moggaasa kenne malee hawaasa bal'aa biratti kan baratanidha. Moggaasa jechootaatiin haala guddinaa fi haala amma uummanni keenya irra jiru wajjiniin kan waalteeffamedha jechuudha. Jecha waal ta'ee jechuudha. Kanaaf baay'ee bareeda. Walaloon achirra jirus bareeda. Garuu mootu namni lubbuudhaan yoo jiraatu waan hojjete sanaatiin bakka awwaalcha sanarraa siidaa sanarraa barreessina malee waan inni hin taane barreessuun sirrii akka hin taane agarsiisa. Kanaaf baay'ee bareeda. Egaa daawwattoota keenya daawwachaa kan jirtanii qophii malkaa aartiiti. Egaa qophiin malkaa aartii dagaagina afaan oromoo irratti xiyyeeffatee jira. Egaa dagaagina afaan oromoo keessaa immoo egaa dubbii qolaa irratti kan fulleeffatee egaa malleen dubbii kun immoo tokkoon tokkoo isaatiin walaloodhaan maal akka fakkaatanii isin biraan gahaa jirra. Mariin keenya ammas akka itti fufetti jira. Egaa walaloon barsiisaa Silashii Asaffaa hedduu akka isinitti tolan abdiin qaba. Kitaabni kun immoo maxxanfamee gaafa ba'u immoo bitattanii waan kanarraa hafe immoo akka irraa barattanii fi akka itti bohaartanis abdii qabna. Egaa malleen dubbii keenya hedduudha ammas ittuma jirra. Egaa fakkeen bira geenye moo fakkeen simboolizim jedhama Ingiliffaan Amaariffaan tamsaaleetawii zeebee jedhama. Malleen dubbii kun gaheen isaa inni guddaan bakka bu'ummaadha. Bakka bu'ummaa waan tokko waan biraatiin bakka buusu. Egaa bakka bu'ummaa yoo ilaallu wantoonni sadarkaa addunyaatti bakka bu'ummaa qaban ni jiran. Fakkeenyaaf makoodiin adii mallattoo nageenyati sadarkaa addunyaatti. Sadarkaa hawaasaatti immoo gadi buunu odoo ammaan uffata gurraacha qofa uffadhee dhufee mallattoon uffanni gurraachi sun mallattoon isaa maal inni gadda. Oromoo biratti garuu gurraachi gaddaa miti.
Oromoo biratti. Hawaasa addunyaa biratti yookiin hawaasa biraa biratti immoo akka gaddaatti kan fudhatamudha. Kanaaf amma gurraacha sana Oromoon akka waaqatti illee fudhata. Akka waan gaariitti kan fudhatudha. Oromoo biratti hiikan inni qabu akka nama jedhe kanaadha. Itti fufi. Gurraachi naannoo tokko tokko hawaasa kabajamaa fi jaalatamaadha Oromoo biratti. Hawaasa tokko tokko biratti garuu sadarkaa addunyaatti sadarkaa gaddaatti ilaalama. Akka gaddaatti mallattoo gaddaatti ilaalama. Sadarkaa barreessatti immoo gadi yoo bu'uun barreessan immoo wantoota adda addaa waan biraatiin bakka buusuuf aangoo qaba barreessan jechuudha. Literaachuratu eeyyamaaf waan adda addaa waan biraatiin bakka buusee yaada isaa ibsachuu hin danda'a. Halluun mataa isaatiin bar halluun jiru kun akka addunyaattis halluuwwan jiran sun hiikaa mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf as kana bakka bu'ee kana fakkeenyaaf gaalee. Gaalee isa afaan Oromoo keessatti rarra'ee hafe sana moo kan biraati? Amma gaalee erga dhageesseen booda walaloo gaaleen kan inni jettee asinatti himta. Gaalee. Gaaleen sun dheerattee maramtee jirmatti xaxamtee fi xee gubbaa baatee ana laalaa jette kunoo hunda caaltee maalinni carraan ishee gaafa inni manca'ee yoo umrii isaa fixee jigee lafa ga'ee jedha. Amma gaaleen maal ishiin as keessatti? Gaaleen bakka bu'ummaan ishii yoo jenne nama of danda'ee hin dhaabbanne tokko barataas ta'uu hin danda'a. Barataa tokkotti hirkatee deemee kutaa 12 yoo ga'e barataa sun biraa yoo ka'ee hin kufa. Gaalee waajjira keessa sin jira. Hoggansa jalatti nama hirkatee jiraatu. Ofitti amanamummaa kan hin qabne. Amanamummaa kan hin qabne. Hoggansa achi yoo ka'e hojjetee jiraachuu namni hin dandeenye hin jira. Gaaleen bakka hunda jira. Kanaaf namni of ta'ee hin jiraanne dhumarratti kan ta'u akka gaaleeti. Akka gaaleeti. Amma gaaleen bakka bu'ummaa ishii gaalee uumamaa sana odoo hin ta'in nama of danda'ee. Afaan Oromoo keessatti immoo jecha rarra'ee hafeedheetti akkasitti ibsa gaaleen jechoota lamarraa hundaa'a garuu. Rarra'ee hafeedhee kan haalli inni itti kaa'u jira. Kanaaf kara nameessatti namatti of fiddu immoo of ta'ee kan hin dhaabbanne. Gaaleen waan kana bakka buuti. Ofitti amanamummaa kan hin qabne jechuudha. Kanaafuu gaa ofitti amanamummaa qabaachuu qabna. Akka namaa osoo hin taane of taanee jiraachuu qabnu. Walaloon kun nu agarsiisa. Walaloo baay'ee bareeda. Gaa walaloon malleen dubbii kuni egaa dubbii qolaa ta'anii namni keessa seenee raawwateeti kan hiika isaanii argatu waan ta'eef gubbumarraa hiikan gaafa keessa seentu akkas horkoo fi sookodha hiika isaanii argatu waan ta'eef baay'ee bareedaa fi baay'ee hawwatoodha. Kan biraa habalaka. Habalaka ergaan isaa faallaa kan ta'e jechuudha. Habalaka ergaan faallaa. Fakkeenyaaf daa'imni tokko birciqoo tokko odoo cabse meeshaa tokko haati odoo argite situ cabse eeyyan kootu waan gaarii hojjette odoo jetteen ittiin deemu baay'ee shaggaa hojjette reefu naa hojjechaa jirta reefu naa guddatte odoo jetteen irraa baqata. Maaliif irraa baqata? Ergaan isaa faallaa akka ta'e haatis akka isa jajaan jirre hin beeka. Odoo tiyaarra galgala machuuftee gartee haati tee reefu karaa guddinarra jirta naa machuuftee shaggaadha amma naa guddatte odoo siin jette naa machuuftee dhuftee naan jette odoo siin jette akkasi jajaan jirre hin beektaatu hin beektana jajaan jirtu faallaadha ergaan jajaa si komachaa jirti. Kan hiika isaa immoo kallattiidhaan hin hubanne immoo itti deebi'ee yoo dhufe yoo dhugee dhufe yoo. Hin galaafi kan machaa'es hin beekaa daa'imnis erga daa'imni namni machaa'e. Haadholeen tokko tokko akkasitti manneen dubbii kana kan beeku ta'e hawaasa keenya biratti bal'inaan dubbatamaa jechuudha. Sirriidha. Habalaka. Kanaafuu faallaadha jechuudha. Faallaa waan jiru agarsiisa. Waan faallaa jiru ergaa faallaa dabarsuu jechuudha. Kanaafuu isaafis salphaadhaan jedhaan immoo walaloodhaan qophaa'ee jira jechuudha. Walaloodhaan salphaadha. Mee kamtu ulfaataadha waan hundaa salphaadha. Qurxummii qabuudhaaf garba goggogsuudha. Nageenya buusuudhaaf diina balleessuudhaaf araaramaaf jettu. Xiqquma saalfattu yeroo keen qusattu. Adamoo yoo deeman maaf bosona seenan karaa tokkoon gubaa karaa biroon eegan. Leencatachi tafaa hunduu kaachan dhufaa yoo san karaatti tafaa muuxachuudhaaf damma maaf lammiin hiddama. Gaagura bananii aaran ukkaamsanii kanniis ari'uudha. Inni ufifuu deema bakka aarri hin jirretti hojjetee nyaachuudha. Kanaafuun saalfatiin yoo ati hin jiraatin maal sii godhameetin ammuma saammadhu waan argite nyaatu eenyu sii komata
maaltu si iyyata waa biyya irratti hafta booda biyyee taata yoo ati hin ulfeessin sammuun kee sin doorsisin waan hundaa salphaadha dhugaa baqatanii bara fakkaatanii yeroo dabarsuudha waan hundaa salphaadha jedha. Kanaafi habalakni dhugattuu faalladha. Faalladha amma balleessaa jechaan jiru garba goggogsaa jechaan jiru bosona balleessaa jechaan jiru ergaan fallaadha karaa kanaan kan deemtan dhumarratti maal jedhaa yoo ati hin ulfeessin sammuun kee sin doorsisin waan hundaa salphaadha yoo kan si doorsisu ta'e waan hundaa ulfaataadha jechuudha sammuu keetiif kan bultu ta'e. Kanaaf ati kabajni namaaf qabdu bifuma sanaatiin kabajaan siif deebi'a. Kabaja namaaf hin qabaanne yoo ta'e immoo bifuma sanaatiin deebi'a waan ta'eef akkaataa hawaasa keenya keessatti xinnaa fi guddaan jaarsaaf jaartiin kabajaaf jaalalaan waliin jiraatan illee achi keessatti agarsiisa. Kuni guddummaa uummata keenyaallee haalli inni itti ibsu jira. Afaan Oromoo immoo afaan saba guddaa kanaa ta'e haala kamiin akka inni hawaasa keenya biratti tajaajilaa akka jiru kan agarsiisudha waan ta'eef waan bareedaadha. Mitii heedha faannuwaaf. Mitii hee. Mitiin yookaan mitii siin jedhama naannoo tokko tokkotti malleen dubbii kun yoo gubbaa laaltu yaanni kan wal faalleessu fakkaata. Mitii kana namni hundi walaloo yookaan ergaa mitiidhaan darbu namni hundi dubbisee hubachuu irra rakkata. Dandeettii gaafata. Mitiin gubbaa yoo ilaaltu soba fakkaata. Jechuun himuun kan wal faalleessu fakkaata. Yoo gadi qabdee dubbiftu ergaa qaba. Namni sun irra deddeebi'ee sirriitti qaacasee dubbisuu qaba. Yoo dubbisu dhugaa qabaachuusaa hubata. Fakkeenyaaf deeguunis ijaarsa. Aadaaf safuu qabnu nu gachisiisanii kaan nurraa mulqanii kaan nurratti hirphanii tokko buqqisanii kan biraa dhaabanii yoo misoomni haaraa kan duriin miidhini kan utubu taanan jiruu teenya sanii deeguunis ijaarsaa nuun jedhan hayyoonni jedha. Hayyoonni hin dogongoranii sirriidha. Aadaaf safuu qabnu nu gachisiisanii yoo jedhu gubbaa olaaltu aadaa akkamii ganne kan jedhu dhumarratti dhufa. Aadaa safuu qabnu nu gachisiisanii kaan nurraa mulqanii kaan nurratti hirphanii yoo misoomni haaraa kan duriin miidhini kan utubu taanan jiruu teenya san wanti gatte sun jireenya keetiif kan si fayyadu. Hawaasni keenya aadaa boodatti hafaa baay'ee qabee kan deemu jira. Waan san si gachisiisanii waan gaarii kan si kennan taanan kan bu'a qabeessa ta'e aadaa biraa immoo kan alaa dhufeetoo waan aadaa hojii jaalachuu aadaan akkanaan jiraame yoo kan si goonfachiisan yoo ta'e deeguunis ijaarsa nuun jedhu hayyoonni. Fakkeenyaaf amma Finfinneen diigamte ijaaramte miti. Waan hin barbaachisne misooma kooriidariitiin daandiin babal'atee haalli inni itti ijaaramee namoonni warra lafootiifis warra konkolaataafis warra immoo waan biraa fayyadamuuf haala mijaa'aa haalli inni itti uumame jira. Diigan malee immoo ijaaruudhaaf waan badaa tokko hawaasa keessaa diiganii waan gaarii waan hawaasa san kan fayyadu yoo kan fiddu ta'e diiguun ijaarsa ta'a. Ilaalcha namnis bar ilaalcha kan diigamu jalqaba irratti ilaalcha irratti hojjetteet ilaalcha sana irratti hojjettee amansiisteet waan bareedaa waan hawwataa isaaf ta'u sanatti gashita. Kanaaf barnoon illee kanumaaf kan fayyadu. Diiguun yeroo ijaarsa ta'u hin jira. Waan hin barbaachisne tokko diiguun misooma. Aadaas haa ta'u aadaan hawaasni keenya qabu hundi gaarii miti. Aadaan duubatti hafaa kan hawaasan fayyadne jira. Isa san diiganii waan gaariitiin yoo bakka sii buusan ijaarsa. Kanaaf diiguun ijaarsa nuun jedhan hayyoonni hin dogongorre jechuudha. Baay'ee gaariidha. Maaltu nu hafe amma? Waan baay'eetu jira. Waan baay'eetu jira. Waan hafe gaa kitaabni qabee walalootaa kan dubbii qolaa kan barsiisaa Silashii Asaffaatiin barreeffame kuni yeroo kam maxxanfamee daawwattoota keenya bira gahamee isaa ilaalu. Waan gaariidha. Egaa qooda fudhattoonni asirratti qaamni adda addaan jira. Barsiisaa akkuma beektu chookii fi daastara qofa qaba. Qabeenya hin qabu. Dhuguma namoonni afaan hojjetan. Biiroon Aadaa fi Turizimiin jira, biiroon barnootaa hin jira. Instituutiin qo'annoo Oromoo jira. Qo'annoo hin jira. Isaan kun
kitaaba kana fudhatanii yoo barbaadan laalanii gulaalanii biiroon lakkii barnoota sirrii miti Oromiyaa illee jira. eeyyan Abbummaadhaan immoo biiroon barnoota Oromiyaa inni ilaallata amma barnoonni kun. ilaallata. Yuunivarsiitii Arsiitiifis kennee jira. Laala naqee qayii yaada naa kennitan naaf fudhaa nan fooyyeessa jedhee dhiyeessee kennee jira. Garuu yaa hojiin waan itti baay'atuuf natti fakkaate agammaa deebiinaan kennine xiqqoo hojiin nutti baay'ataa qo'isii ilaallanaan jechaa ture agammaa turanii. Qaamni dhimmichi ilaallatu kan mootummaatis miti dipaartimentiin afaanii achi waan jiruuf barsiisonni sadarkaa digirii lammaffaa qaban digirii sadaffaa qaban hin jiran achi keessa kan barsiisan. Isaan keessaa carraa kanaan namni galateeffadhu Dooktar Mahammad namoo dhuunfaa isaaniitiin fudhatanii ilaalanii gulaalanii baay'ee gaariidha jedhanii yaada jajjabeessuu naa kennanii akkasumas gaazexeessaa Oolmaa Bayyana gulaalaa cimaadha innis namoonni biroos asirratti ilaalanii yaada baay'ee na cimsu naa kennaniif ka'eetan galateeffadha galatooma hin jedha galatooma namoonni biroos kallattii balbalaan immoo biiroo yuunivarsiitii balbalumaan deemee dipaartimentii afaanii Dooktar Fiqaaduu Qana'iitti karaa diinitiin akka ga'u godhee jira. Yeroo dhiyoo keessatti yaada naa kennan jedhee tan yaada. Isaaniin alatti garuu akkuma ati jette biiroon barnootaa kitaabni kun riferansiin ta'a dubbii qolaatiif barsiisuuf barattoota sadarkaa olaanaa jiraniif kana yaadee barreessee kanaafuu odoo na gargaaranii irra deebi'anii ilaalaniis waan fooyya'uu qabu keessaa gatanii fooyyeessanii Uno maxxansanii barattoota firaafsan yaada gaariidhaanas yaada koona utubaa fuulduraattis wanta gaarii akkan hojjedhu na kakaasa jedhee tajaajila. Baay'ee gaariidha. Biiroon barnoota Oromiyaatis kitaabilee barnoota akkasii sammuu namaa qaru kana gabbisee barattoota biraan akka ga'u abdii qabna. Inistituutiin qorannoo Oromootis ogummaa afaan aadaa seenaa duudhaa Oromoo irratti qoratee waan hedduu kitaabilee hedduu hawaasa keenya biraan ga'ee jira. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaatis immoo afaan aadaa seenaa duudhaa Oromoo babal'isuu keessatti dagaagsuu keessatti misoomsuu keessattis ga'ee mataa isaa taphachaa jira waan ta'eef egaa kitaaba qabee walalootaa keessattuu dubbii qolaa kana yeroo dhiyoo keessatti simaddii dhaabbatanii abbootiin qabeenyas dabalatee kitaabni kun maxxanfamee hawaasa keenya biraan gahee akka siif milkaa'u abdiin qaba. As ga'uu keetiif namoota galateeffachuu qabdu yoo jiraate maatii kee dabalatee carraa kanatti fayyadamtee galata dabarsuu dandeessa. Eeshi as ga'uu kiyyaaf namoonni aan irratti gumaacha guddaa godhanii jiru. Maatii koo carraa kanaan obboleewwan koo haadha warraatoo namoota biroos na bukkee dhaabbattan. Nama cimaa duuba haadha warraatu jira miti maqaa ishii dhaheetii galateeffadha. Ogummaan ishii ogummaa fayyaa keessa hojjetti addee Masrashaa Tolaa jedhamti. Waan baay'ee na gargaarti yaadan yoo ani kitaaba kana barreessu na cinaa jirti. Waan baay'ee na yaadanis waan baay'ee na gargaaraa jirti galatoomiin jedha. Dabalataan obboleewwan koo maqaa kan dhuufne nama baay'eedha. Hundumtuu yeroo adda addaa gargaarsa naa laatanii jiranii kitaaba duraa kana sun maxxansu carraa kanaan galatooman jedha. Karaa biraatiin kitaaba kana akka maxxanee bahu namoonni na bukkee dhaabbattanii na gargaaraa jirtan hundi keessanuu galatooman jedha. Asinis carraa kana naa kennitanii na afeertanii akkanatti akka waliin dabarsinu waan gootaniif galatoomaa jechatan jira. Galatoomatis OBN sagalee uummataa yeroo hundaa aartii waliin kan jiru. Egaa barsiisaa Silashii Asaffaa magaalaa Asallaati waamicha keenya kabajuudhaani istuudiyoo keenya muummicha magaalaa Adaamaa jirutti argamte muuxannoowwan gaggaarii ogummaa barsiisummaa dabalataan immoo afaan Oromoo irratti keessattuu immoo qabee walalootaa keessaa immoo dubbii qolaa irratti egaa gosoota dubbii qolaa sana immoo tokkoon tokko isaatiin walaloo sammuu namaa keessaa hin banneen haala hawwataa ta'een daawwattoota keenya biraan waan geessee fi maqaa daawwattoota keenyaa fi OBN'tiin
guddaa si galateeffanna. daawwattoota keenya sinis galatoomaa hin jedha asinis carraa kana waan naa kennitaniif irra deebi'eetu yeroo biraammoo kitaabni mata duree biraatiin walaloo biraatiin gaa walaloo baay'eedha kan jiru nuyi mataadha kanarraa jenne kanaaf immoo kitaaba kanarraayis kitaaba kana yookaan bira ga'e dubbistoonnis yaa dubbisanii kanaaf immoo gabbatee haala gaarii ta'een isaan bira ga'e akka itti fayyadaman abdii qabnaa kennaa adda addaatiif illee akka isaan itti gargaaraman gamanumaan afiirraa daawwattoota keenya qophiin malkaa aartii dagaagina afaan oromoo keessattuu immoo dubbii qolaarratti yookiin immoo malleen dubbii irratti fuulleeffatu kana fakkaata ture walaloowwan adda addaa barsiisaa Silashii Asaffaatiin isin biraan gahaa tureen akka irraa baratanii fi akka ittiin bohaartanis abdiin qaba. Nu faana turuu keessaniif galanni keenya guddaadha. Kaasuu Laggasaa ogeessota istuudiyoo OBN hunda waliin isin faana ture. Torban dhufu mata duree biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii. Thank you.